homa kamuu dalaguuf duubatti kan hin deebine obboleettii xiqqoo bulchaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un baay'isee kan fayyadamu tamboo xuuxuu fi dhugaatii dhuguun haalli fayyaa isaa haala hamaa keessa kan jiru aangoo hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un dhiyeenyatti irraa fuuti jedhamtee intalti eeggamtu Kim Yo Jong dubartii hamtuu hooggantuu biyya addunyaa sodaattu tana akka lakkoofsa faranjootaa fulbaana 26/1987 kan dhalatte Kim Yo Jong maatii Kim Jong keessaa ishee xumuraa ta'uun ni hamatamti. Obboleewwan ishee lamaan Kim Jong-unii fi Kim Jong Chul magaalaa guddoo Kooriyaa Kaabaa Pyongyang keessatti kan argamu mooraa guddaa tokko keessatti kophaa ishee akka guddattu taasifamuu ishee galmeen seenaa isiin foomsa. Dubartii maatii warra mootii tana dhiirota irraa adda baasanii guddisuun sababa mootii Kim Jong-il mootummaa gara ijoollee dhiiraa dabarsuu fi intalti uumamaan Kooriyaa Kaabaa ugguu fi gara jabinaan fuuldura baatee hoogganuu hin dandeessu jedhu sodaa keessa galchuun jedhu ni eerama. Haa ta'u malee hanga har'aa jireenya dhokataa isii booda umrii dargaggummaatti kaabinee paartii hojjettoota Kooriyaa Kaabaa irraa ka'uun kan eegalte jireenya siyaasaa gurguddaa ta'e ajajoonni hanga har'aa dabarsiteen addunyaan yeroo ammaa aangoorra kan jiru Kim Jong-un dhiisee isii yeroo itaanu hooggantuu Kooriyaa Kaabaa aangoorra baatu sodaachuu eegalte. Amma kana bulchiinsa Kooriyaa Kaabaa keessatti murtoowwan gurguddaa dabarsuu aangoo qabdi. Dargaggeettii lammii Kooriyaa Kaabaa sanittuu maatii warra mootii kan taate intala jabduu Kim Yo Jong waa'ee jireenya ishii hunda beekuun hin yaaddamu. Jalqaba 90moota keessa barnoota ishii sadarkaa jalqabaa Switzerland barneetti hordofaa kan turte ta'ullee gara Kooriyaa Kaabaatti deebi'uun yuunivarsiitii Kim Il Sungitti barnoota koompiyuutaraatiin xumurte. Intala maatii sodaachisaa haa taatu iyyuu malee dargaggeettii namni kamuu fi hiriyoonni itti dhihaatan hin turre. Mana barumsaa itti baratteetti kan bahee fi yeroo hundaa seerri kabajamu barattuun tun akka intala sanyii mootiitti hin ilaallamne akka ture ni ibsama. Seera kanaanis barattoonnii fi barsiisonni intala warra mootii jechuun ija addaatiin akka hin ilaallee fi akkuma barataa kamittuu akka barsiisan taasifamu. Biyya alaatti barachuu turtii yuunivarsiitiitiin kompiitar saayinsiin xumuruu fi siyaasaa fi sirna bulchiinsa mootii keessa adda baafamuun walitti eda'ame dargaggeettii Kim Yo Jong muuziqaa filachuun siyaasa kan lagate obboleessiisii Kim Jong Chul siyaasarraa ni fagaatti kennisiisuufis faallaa kanaan Kooriyaa Kaabaatti obboleessa isheetiif harka mirgaa ta'uu irra darbee Kim Jong-un booda addunyaa kan kirkirse nama ijoo furtuu niwukilaraa harkaa qabu taateerti. Kun immoo sadarkaa addunyaatti tarree namoota tilmaama guddaan kennamuu fi dubartoota baay'ee hamtuu keessatti Ameerikaan ni ramaddi. Intala tana gara addunyaa siyaasaatti akka galtuu kan taasise dhibee baay'ina dhiigaa abbaa isii Kim Jong-il akka ta'e seenaan galmee isii ni hubachiisa. Yeroo sanitti du'a afaan ta'uu isaanii kan hubatan abbaan isii aangoon maatii isaaniin ala baanaan du'a lama akka itti ta'u kan itti dhagahame Kim Jong-il isaan bakka bu'a jechuun kan itti abdatan Kim Jong-uniin gara aangootti fiduuf tattaafatanis dargaggeessi kun garuu kophaa ofii dhaabbachuu fi aangoo fudhachuuf kan asiif achi fiigan miseensa paartii injifachuun isaa waan isaan shakkisiiseef obboleettiin isaa Kim Yo Jong akka gargaartu yaada jedhuun akka dhiheessanii fi dargaggeettiin tunis itti gaafatamummaa itti kenname fudhachuun paartii keessatti gorsituu Kim Jong-unii fi nama itti dhiheenya qabu ta'uu dandeesse. Yeroo booda abbaan isaanii Kim Jong-il du'uu hordofee aangoo qabachuuf asiif achi kan fiigu obboleessi isii hangafaa Kim Jong-un ulee abbaa isaanii fudhatee biyyatti mukarra oofaa akka bulchu kan taasifte isima tana. Paartii hojjettootaa keessatti ofolee ta'uun hawaasa addunyaa kan akka Ameerikaa hollachiisaa akeekkachiisaa ibsa baay'inaan baasuun cunqursaa
Haasaas obboleessa barsiisaa uummanni Kooriyaa Kaabaa sodaatee akka bitamuuf hawaasni idil addunyaa ammoo olaantummaa Kooriyaa akka hubatuu fi bulchiinsi Kim Jong Unis akkuma abbaa isaa akka sodaatamu ibsa tuuluun of eeggannoo kennaa turte. Kanaanis Kim Jong Unin gara aangoo dhangaggaa'aa kanaatti ol baafte. Ammaan kana Kooriyaa Kaabaatti Kim Jong Unitti aanee harka mirgaa Kim Jong Un gorsituu olaantuu itti waamamtuu olaantuu eegduu mootummaa haasaan ofoleen intaluma tana Kim Yo Jongidha. Kim Jong Un sababa baay'isanii dhugaatii dhuganii fi tamboo xuuxaniin haalli fayyaa isaa daran yaaddeessaa keessa jira. Tarii guyyaan hamaan dhufee addunyaa kanarraa du'aan yoo adda bahan itti aanee teessoo isaanii dhaaltee addunyaa kan kirkirsitu ammoo isuma tana Kim Yo Jongi. Intalti tun Kooriyaa Kaabaatti baay'ee kan sodaatamtuu fi murtoon ishees dhangaggaa'aa akka ta'e Kooriyaa Kaabaa irraa yeroo yeroon odeeffannoowwan miliqanii baanii fi biyyoota garaagaraa keessatti qooda galtummaa argatanii ala kan jiraatan uummanni Kooriyaa Kaabaa ni dubbatu. Yeroo ammaa Kooriyaan Kaabaa irra deddeebiin kan yaaltu dhukaasa ulfaataa misaa'ilaa fi pilaastika niwukilaraa kan daangaa biyyaa ce'u yeroo mara akka dhukaafamanii fi yeroo hunda biyyoota diinota isheetiif of eeggannoo akka kennamu kan gootu Kim Jong Un olitti intaluma harka mirgaa fi gorsituu Kim Jong Un Kim Yo Jong akka taate ni dubbatama. Carraa isii ta'ee ollaa Kooriyaa Kaabaa kan taate Kooriyaan Kibbaa yeroo hunda dhukaasni niwukilaraa gurguddaan ishee bararraaqsa. Hoogganaan Kooriyaa Kibbaa yeroo tokko intala tana akkana jechuun ibse. Intala hamtuu addunyaa tana jechuun kan ibsan. Intalti hamtuun tun biyyoota garaagaraa biratti moggaasa adda addaa qabdi. Keessattuu Jaappaanii fi Ameerikaan hordoffii cimaan ishii ilaalan. Jedhi yoo jette xiinxallitoonni odeeffannoo biyyasii isii yoo ibsan Kim Jong Un olitti kan nama sodaachiftu isiidha. Kim Jong Un yaada kamuu osoo isiin hin mari'achiisin hin dalagu. Yaadni kamuu isiirraa dhufnaan dachee Kooriyaa Kaabaa irratti hojiirra oola. Kanaafuu Kooriyaan Kaabaa Kim Jong Un dhabamsiifamus homaa faayidaa hin qabu. Kim Jong Un mataansaatu baay'ifamee intala tana keessa jira waan ta'eef jechuun lafa kaayu. Dhaaltuun aangoo Kim Jong Un intala akkaan hamtuu Kim Yo Jong ammallee aangoo Kim Jong Un sassaabdee hunda qindeessuu fi kurfeessuun addunyaa daangaa hanga daangaatti ni hoogganti. Intala hamtuu addunyaa tana waan ishii gammachiisu tokkotu jira. Gaafii maaltu si gammachiisa jedhamtee gaafatamteef deebii yoo kennitu biyyi koo Kooriyaan Kaabaa yaalii misaa'ilaa yoo taasiftu jechuun deebiftee dubbii ijoo addunyaa fi ajaa'ibsiifamtuu taatee jirti. Hoogganaa keenyaa fi obboleessa kiyya Kim Jong Un waliin ta'uun Kooriyaan Kaabaa misaa'iloota gurguddoo dhukaasuun diinni biyyatti bakka seenan yoo dhaban ana na gammachiisa jetti. Kanaaf intalti tun hamtuudha. Yeroo itti aanu Kooriyaa Kaabaa tan hooggantu meeshaalee addunyaa baay'ee rifachiisan furtuu niwukilarootaa kan harkaa qabdu isima tana. Akka ibsa biirootti kan nageenyaatti furtuu niwukilaraa Kim Jong Untu harkaa qaba haa jedhamu malee intaluma tanatu harkaa qaba jedhu. Intalti hamtuun addunyaa kanas tanuma Kim Yo Jong waan nu hordoftaniif galata qabdu. Yeroo itti aanu suur sagalee biroon hanga walitti deebinutti horaa bulaa.